Rozanii hawwi mana baasii Sumayyaa itti galchi. Yaada jetti malee odoo akka yaada isii otoo akka isii ta'uu otoo akka isii odoo akka yaada isii ta'ee Sayidoon hawwii gadi dhiisee Roozaa fuudha jechuudha. Yuutuubii isaanii haaraa tokko irratti viidiyoo isaanii gaafa argitanii ani maraachaa jira sammuun na tuqamee jira miila mataan dhaabbadhu jedheen jechuudha Sayidoon. Mataan dhaabbadhu. Hawwiin bultiif siif hin taatu. Hawwiin bultiif siif hin taatu. Dhugaa rabbii hin taatu jettee jirte isheen murteessite jechuudha. Hawwiin si jammar gowwaa miti. Akkuma dhalaa kaanii seentee hin baatu. Akkuma dhalaa kaanii seentee hin baatu. Dhuguma. Dhugaa jiru jechuudha. Maal jettee Roozaadhaan gaafa kaan hin beektu miti. Waan isiin jetteen hin beektanii miti. Akkuma kee dhaabbadhee hafaa jetteen jirti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam naga keessanii fayyaa keessanii illee nagaa goota alhamdulillah galata rabbi. Warroonni hawwiin bultiif hin taatu, hawwiin jireenya Sayidootiif hin taatu, hawwiin jaartii Sayidoo jibbate jechaa turre nuti hunduu jechuudha. Intalattiin garuu qaruu ta'edha. Piraank isii godhanii sapiraayizii isii godhanii isiin mana seente san keessaa ba'uun barbaadu. Dhugaa qaruu ta'e isii dhumaati jechuudha. Mana tokko gaafa seente akkuma Roozaan gaafa dura mana Sayidoo seentee si fuudha jedhee mallaqa irratti galcheessan. Otoon taane hawwiin nama akkasii miti. Hawwiin nama jabduudha. Hawwiin nama cimtuudha. Hawwiin dhugumatti jechuudha. Nama irraan beekne arraba taaptaap gootii jireenya finti bakka Sumayyaan erga isii jibbitee deemte wanni isaan isii fattananiif maa inni. Fatanaan tokkoon jiru gonkumaa hawwiin Sumayyaan akka ija Oromiyaa keessa ijjattu gonkumaan barbaadu. Eenyu isin fakkaata hawwii. Hawwiin argaa Sumayyaallee barbaadu. Maaliif hojjetanii Sumayyaan ofii isiitii kuftee dibdee, ofii isiitii deebuu diddee, ofii isiitii maal isin himeree kana qaba. Kanaafuu jechuudha wanni isin jechuu barbaadu hojjettoota kabajamtoota kiyyaa Sumayyaan jechuudha. Kanaaf Sumayyaan deebitu waa xiqqeelee haaleettu. Inni guddaan murteessaa tarkaanfiin hawwiin fudhatte jaalala Sayidoo qabaachuu. Namni Sayidoo bakka gonkumaa Roozaallee yaada rirriqatti malee akka safara Sayidoo ijjattuun barbaadu fakkeenyaaf Sumayyaan jechuudha. Dhiifama hawwiin jechuudha. Akka Roozanuu jechuudha. Roozan akka safara Sayidoo ijjattuun barbaadu. Tokkofa garuu ani dhiifama naa godha dhugaa rabbii isiniin jedha. Dhiifama guddaa naa godhaate maal isiniin jechuu barbaade Roozan maal barbaadde kalas arrabsamtee bakka maal taate innillee jedheeni isillee jetteeni maalumaaf Sumayyaa jechaa oolte. Mee isinumti jedha. Rakkinnumti Sumayyaan Roozaa fi Sumayyaa walirraa qaban maali? Gaafii kiyya kun. Rakkinnummaan jarri walirraa qaban maali? Sumayyaa fi Roozaan. Barna ajaa'ibaan wallahi na ajaa'ibaan. Mee malaara Roozaan yoo dubbattu mara waa'ee hawwii akkana ta'e akkas ta'e bakka kanuma isin bakka yeroo hunda waa'ee Sumayyaati jireenya mataa ofiin jiraatu. Maali waa'ee Sumayyaa nuti faarsaa oolti. Isinin dabbarooma isin maayoo gaafa isin waa'ee Sumayyaa wallahi baay'ee argee akkas ta'e akkana ta'e isin dabbaroo rasheemin isin qabu Roozaa Sumayyaa jecha ooltu. Sumayyaan isin yaadatu si jammar. Sirriidha. Sayidoon ijoollee isaan jaalatti. Isin immoo laalte ilmaan tuni boroo yoo guddatan xiqqinatti qabatti jechuun wallaan ta'e. Maali wanni Sumayyaa si jechiti. Dhugaa gisee tokko hawwii mee ilaala. Goowazii nama ijjattuu nama gisee tokko ilaalame haasaa isii keessatti. Dhugaa isin jette Roozaa jechuudha. Isheen immoo tuyyuu garuu isin immoo halkanii guyyaa kan hirriba dhabduu fi waa'ee Sumayyaa. Sumayyaan shahadaa qabatti ijoollee Sayidoo jetti abbaanuun jira. Abbaanu addunyaarra weeraraa ture. Sila isiitu amma Sumayyaa deebisuu heda. Sila isiitu amma Sumayyaa Sayidoo walitti araarsuu heda. Wanni intala isiin qormaata keessa galchitu maa inni hin jiru. Sumayyaan odoo barbaadde har'a yoo dhufte namni isii dhoogu hin jiru. Manni isiiti mokkama. Bakka maalinni isiin dabbaru. Rooza maayyoo isiin dabbaru yeroo hunda sa'aatii 24 waa'ee Sumayyaa haasaa jirtu. Sumayyaan akkana goote. Ani wallahi ijoollee Sayidootii fi Sumayyaa sana walitti hin deebi yoo ati maaqullaa dhaabattee yookiin marattee uffannifta. Eenyutu Sumayyaan si jettee deebite?
ati Saidoo dhiifteef deebitee rekkinu atu Saidoo dhiifte deebitee Sumayyaa heerumtee Saidootti maa kana yaadin maalumaaf ani wakkabama ofuun kun maaliif jedhaa bara mi'amma ilaalaa buleeyyan kiyya gaafa duraa Saidoon kiniini isaa jecha dhuyde eshi mana yaalaa dhayite eshi itti uffise itti mare mana isaatitti galche mana ofii keessatti galche kunoo Roozaan jaartitii yaa fuudhu hedha jedhe aa'i Sumayyaa gaafa argite immoo galabbaxamte amma hoo maaliif waa'ee erga inni bultii ijaaratee jedhe bultii Saidoo keessa maa seenti Sumayyaa Roozaan maaltu si galche erga ofii jazbite erga ofii dhiifte maali Sumayyaa jechaa oolte isiin gayuu ajaa'iba rabbii wallaahi lazim hedduutu akkana ajaa'ibena wallaahi tuna ajaa'ibe maaliif waan isiin intala tana jechaa ooltu bichaatu nagarame bakka sigaa aandeetiyya waa'ee Sumayyaa dubbachaa oolii sigaa jiruu kee jiraadhu jiruu kee jiruu raahaa jiraadhu jiruu namaan jiraatinii dursaa ofii yaadii achi booddee namaa yaaddaa kanuma bakka wanni namni jedhullee Rooza wanni namni gorsullee wanni namni itti aaruufillee ati maaliif akkana taataa jedhanii jechuudha. Isi eenyu galataa isii jajjata Sumayyaa galataa isii jajjatamoo Sumayyaa galataa isii jajjatamoo eeshi Saidoodha haadhaan dubbattuu fi hawwiin immoo walitti bu'aa deemti. Hawwiin immoo otoo akka wal jibban beektu otoo fakkeenyaaf amma isiin kuttee hawwiin dhuftee mitiire erga Roozaan kuttee hawwiitu dhufee mitiire Roozaan dinnaan hawwii fuudha. Kanarrattu immoo waa waliin jedhan uffata sana erga fuutee fidde qimii walitti qaban immoo mallee isiin dabbaru jechuudha. Ani wallaahi lazim waan isinitti mukitu nama tokkoon gaafa walloole mana nama sadii dhaquu qallaan hin dabbaru na jibbisiisa bakka. Isiin immoo ima riqatti bakkuma mara ima dhayxii bakkuma mara fayyaaleettiidha. Ani gowwaa dhabar ofumaan jetti immoo ofiin jechuudha. Kana kanatti bare saadaan qaruuteen ammee ilaala. Saadaan laalame. Karummaa wayii wallaahi lazim badaamiti bakka Roozaa irratti beektu takka hedduu ta'e nama hedduun itti xiyyeeffatanii jira. Waa hedduutti xiyyeeffatanii jira. Waa'ee hawwii maaliif kaafti? Waa'ee Sumayyaa maa kaafti? Jiruu isii jiraattu bakka maaltu araaraaf isii cinqe? Maaltu araaraaf isii cinqe? Amma gara tokkoon asiin amma fakkeenyaaf hawwiinuu isii shakkite jechuudha qofa. Hawwiin akkamitti isii shakkiti maaliif isii shakkiti yoo kan jettan taate hawwiin akkitti isii shakkitu qaba. Tokkoffaa jari lamaan erga Saidoon isii dhiise amma immoo deebitee gaabbitee jirti waan ta'eef uffata kee fudhu xirrit jedhi manaa bahe. Sapiraayizi lakki inshaa Allah yoo fakkeenyumaafuu ilaala yoo Sumayyaan eenyu caalti. Hawwiin utaaltee jalaa baatu meema Sumayyaan eenyu caalti Rooza amma shahaadaa maaliif Sumayyaan qabatti? Wallahi ani hedduu natti tolaa bara. Wallahi ani otoo Saidoo namni hunduuyyuu jechuudha namni hunduu hawwinee hamillee yaa Rabbi Saidoo Sumayyaa walitti deebisee jechaadha inni kadhataadha inni Rabbii kenna kadhataadha inni maal jenne qaadee turre jechuudha. Inni addunyaa kana weerare fakkeenyaaf Saidoon addunyaa kana weerare dhiise jechuudha. Isii maaltu isii galte? Wallahi lazim wantoota nama garraman keessaa Roozaan iddoo taqaanaan lafaa mucatti fayyaayyuu qabdi jedha. Sumayyaanuu waa xixiqqoo dhitti akka nama dhiba. Namni akkamitti bakka uuma tokko odeessaa oola. Hiriyoonni Sumayyaa sijjammar isii bichaa miti. Sumayyaan jechuudha ijoollee afaan Amaariffaan dubbatu warroota duraan Yamanitti wajji diraamaa dalagaa turan ay keessa jiran. Waa'ee isii kuulaniin dubbattee waa'ee isii hawwaan mucattiin takkatu jira hawwaan moo eenyuun tala takka. As jirti garuu Yaman irraa galtee jirti. Waa'ee isii dubbattee beekti ijoolleen hiriyoonni isii warra afaan Amaariffaati warra afaan Oromooti namni tokko waa'ee Sumayyaa kaasee beeka jibbaadha bakka. Sima bakka ta afaan isiin beeyne ta afaan isiin fahamne ta Amaariffa isiin beeyne intala afaan Oromoo ta borodora akka teessi bira dhaabatu dhiifte hawwii dhiifte isii cinaa dhaabatti. Isin ajaa'ibaa bar wallaahi lasi isiin dabbaru. Ana ajaa'ibee ture hedduuta kana ajaa'ibee wallaahi lasi. Waa'een Roozaa baay'ee tokko na ajaa'iba bakka akkatti isiin itti waa'ee Sumayyaa kana dhukkubsattee
dhalaan Oromummaa seentee dhalaan Oromummaa Sayidoon fuudha jechaatu isii dhukkubsa jechuudha Roosaa. Maal argattaati? Wallahi waa'ee kee galata takkan qabdu ati. Shi galata takkan qabdu Roosaa. Bilaasha keeti malee. Minaalbaat Sayidoo irraa galata ni argatta. Sumayyaa irraa galata takkan qabdu. Sababni isallee maaliifi Sumayyaan abadan waan feete yaada jette malee galata takkasiin gootu. Otoo atuma saanuu Roosaa Sumayyaa taatee xirri gootee si jirti. Guyyaa dhiiratu sodaatee jalaa baatame teera. Kanaaf nuti dubbannu. Bineensi biyya ormaa si nyaaturra bineensi biyya keetii si nyaaturra keessattuu dhalaa saba biraa dhalaa Amaara dhugaa isinin jedhe jettee bar mucatteettiin goobaziidha hawwiin jechuudha. Sumayyaa bakki itti mana ijaaranii fi bakki itti yookiin kireessanii keessa Gondarii Goojamii kanatti Amaara killachi garas daanga fageessanii jechuudha. Maal jette maaliif jennaaniin ayyuun sababa isiitiin sababa isii Sayidoon gargar baate ayyuuf isillee wal quba qabanii beeka. Ayyuuf intalattillee wal quba qabanii. Isin haa galu yaa jiran. Isin haa galu dubbiin kun dhugaadha. Hawwiin keessa beeyti waa hundaayyuu hin beeyti. Waan Sumayyaan waan ayyuun Sayidoo jalaa baddeef iciitii guddaatu gadi ba'aa jira. Ayyuun sababa Sayidoo sababa Sumayyaa Sayidoo gadi dhiifte jettee talattiin jechuudha. Taarikaatu dhufaa jira. Isin quban qabdan malee. Dhokatee ittiin baay'acheetiin. Dhokate. Ajaa'iba bar. Isin ajaa'iba. Kanaafiyyuu wanni isin jechuu barbaadu nuti dhalaan Oromoo alagaa jala deemurra saba kee jala deemuuf wayya. Hawwii Sumayyaa deeggarurra ayyuu maraattu saniif hawwii deeggaruu wayya. Sababni isaallee maaliifi hooma keetii bineensi biyya keetii si haa nyaattu. Ayyuun nu haa nyaattu. Ayyuun Sayidoo haa nyaattu. Hawwiin Sayidoo haa nyaattu. Roozan ergajjas biyya nuti wanna goonu takkallee hin qabnu. Roozan sammuun isii ganaadha. Ammallee hin bilchaanne. Balbala nama jibbitiidha jechuudha. Balbala nama isii jibbu balbala nama wallolanii walitti saraaraman gara of eeggannoo godhuu qabdi. Dirqama jechuudha. Dirqama of eeggannoo gochuu qabdi. Akkas isinin jechuu barbaada. Hedduu isin jaaladha. Hedduu isin kabajaa dhugaa rabbii dubbachuu fi kanaaf viidiyoo kee asumarratti dhaabaa bakki amma taa'u kuni bakka amma taa'u kana isinitti hima bakki amma taa'u kun karaa deeman jira munaa eessa deemtaa maal jechuun keessaniin oolu bakka kanatti noo asin jira jechuudha. Uummata kiyya uummata qashtii uummata jaalatamtuu kabajamtuu edu takka isin kabajaa warreen arrabsitanillee viidiyoo kiyya asumarratti xumura. Warri hawwii deeggartanillee warri Sumayyaa deeggartanillee hundi keessanuu nagaan naa tura. Oma wanni deeggartan hin jiru. Akkasiitii jajjabaadhaa nagaa biraa hunda rabbi keessa jiraadhaa isinin jedhaa. Baay'ee.